hiriyoota dubaraa lamaan Raakeelii fi Heezer jedhaman kolleejjii keessatti otoo odeessaa jiranii intala sooressaa kan taate Paaleeshiyaan isaan bira darbiti. Raakeelis boorsaa haaraa fi qaala'aa ta'e akka qabatteettu Heezeritti himti. Heezeris ijoollee sooressaaf waan akka kanaa qaala'aa ta'an homaayyuu akka hin taane dubbatti. Raakeelis Paaleeshiyaan torban kana keessaa paartii guddaa akka qopheessitee fi achirratti otoo waamamanii akka abbaa carraa ta'an itti himti. Heezeris kolfaa kun gonkumaa waan hin taanedha. Nuti hiyyeessaa, isheen immoo hiyyeessa nama baay'ee jibbitudha. Kanaaf yoomiyyuu waan gootu miti. Anaaf si garuu hiriyoota waan taaneef waliin bashannanna jettiini. Hiriyoonni dubaraa lamaan waliin odeessaa jiranii gurbaan Raakeel jaalattu gara keessaa otoo galuu argitee ni naati. Sababni isaas Raakeel waliin beekanii akka isheen jaallattus hin beeku. Yeroo hunda fagoorraan ilaaltee ni naati. Innis Paaleeshiyaa waliin otoo dubbatanii kaardii affeerraa paartii ishee irratti sanaa kennitii fi sana booda Been gara isaaniitti yeroo dhufu Raakeel naatee sodaachuun keenyan duuba dhokatti. Hiriyaan ishee Heezeris otoo itti kolfituu Beenis isaan bira darba. Hiriyaan ishee sunis innis hin beeku maaliif yeroo hunda wayita isa argitu dhokatta jechuun gaafatti. Raakeelis dhugaadha inni hin beeku guyyaa tokko garuu ittan hima jettiini. Heezeris yoom itti himtaa waggaa tokkoffaarraa kaastee wayita isa argitu nu dhokattaa. Kanaanis Been eebbifamuuf kan isa hafe ji'a muraasa qofa jettiini. Raakeelis wayita isa argitu miirri sodaa akka itti dhagahamu itti himaa otoo jirtu affeerraa kaardii Paaleeshiyaa argitee gammadaa paarticha irratti ittiin hima jettiini. Heezeris kolfaa inni paartii irratti ni argama. Paaleeshiyaan garuu yoomiyyuu paarticha irratti hin waamtu jettiini. Raakeelis carraa nuti qabnu kana qofa waan ta'eef Paaleeshiyaan kaardii paartii san akka nuuf laattu nan kadhadha jettee gara ishee deemtee nagaa gaafatti. Paaleeshiyaan garuu tuffiidhaan ture kan haasofsiistu. Raakeeluu haalli ishee otoo homaa ittiin fakkaatiin yeroo dheeraaf ijaan akka ishee beektu itti himaatoo jirtu. Hiriyootni Paaleeshiyaa dhufanii waa'ee paartichaa kolleejjii keessatti odeeffamaa akka jiru itti himu. Raakeelis paartii irratti ishee hiriyaa ishee akka affeertu gaafatti. Heezeriinis waamti. Hiriyootni Paaleeshiyaa gorsaa isheen qabatteettu ilaalanii gatiinsaa rakasa ta'uusaa waan beekaniif hanga isheen qaanoftutti muudii irratti qabatu. Heezeris rakkoo maal qabaree jettee wayita gaafattu borsaa rakasa akkasii namni qabatu yoomiyyuu gara paartii kanaa akka dhufu hin barbaadu jedhanii dhiisanii sokkuu. Heezeris sidha kan na arrabsiisu gara paartii kanaatti akka nuun affeerre sitti himeen ture jettee dhiistee deemti. Raakeelis ishee waama hordofti. Ishiinis imimmaaniin hudhamaa isaan sooressoota waan ta'aniif jireenya anaa olii waan qabaniif na tuffachuu qabu jettiini. Raakeelis ishee tasgabbeessuun miirri akkasii akka itti dhagahamu waan gooteef dhiifama gaafatti. Paaleeshiyaan paartii ishee irratti akka nuun waamne sitti himeen ture jettee otoo haasa'aa jirtu Beenii fi hiriyootni isaa haasa'aa achiin darbu. Raakeelis waan isaan jedhan dhaggeeffatti. Hiriyootni isaas jaalallee isaa waliin waan adda baheef jaalallee haaraa qabachuu akka qabutti himu. Innis nama haaraa waliin wal baruuf paartiin Paaleeshiyaa carraa guddaa akka ta'e otoo dubbatu Raakeel ni dhageessi. Kana kan dhageesse Raakeelis akka ta'anii gara paartii sanaa deemuu akka qaban hiriyaa ishee amansiisuu yaalti. Hiriyaan ishee Heezer garuu isheetti toluu baatus gara paartii sanaa deemuuf waan dandeessu hunda akka gootu waan aseentii fi sana booda gara konkolaataa isaanii otoo seenaa jiranii namtichi tokko gara isaanii dhufuun borsaa gaarii orijinaalaan fakkeeffamuun hojjetaman barbaaddu jedhee gaafata. Heezer lakki nutti haafu jettus Raakeel garuu nutti argisiisi jettee ilaalu eegalti. Innis borsoota feekii ta'an orijinaalarraa adda baasuun cimu akkasumas borsoota lamaan Guchii fi Leewii baasuun isaan filachiisa. Haalli kun kan isheetti hin tolle Heezer nutti haafu jettus Raakeel garuu Paaleeshiyaa waliin hiriyoomuuf akkasumas paartii irratti waamamuuf borsaan orijinaala fakkaatu kun akka ishee barbaachisu yaaddee murteeffachuun bitatti. Guyyaa itti aanus kaaffee keessatti borsaa sana qabattee deemti. Ijoolleen borsaa ishee arganis akka bareedu itti himu. Isheenis kanaan ni gammadde ture. Itti aansunis taa'umsa qabatanii taa'uun Raakeel waan dhugan fiduu fi deemti. Yeroo kana Paaleeshiyaan borsaa Raakeel ilaaltee akka bareeduu fi gabaarraa akka hin argine itti himti. Raakeelis qaala'aa akka ta'ee fi ajajaan akka hojjetamu himtii fi Paaleeshiyaanis bituu akka barbaadduu fi bakka isaa gaafatti. Raakeelis kolleekshinii raanweey jechuun
deebistee fi isheenis abbaan suuqii kanaa Maayikel maamila isaa akka taatee fi akka wal beekan dubbachuun isarraa bittee jettee gaafatti. Raakelis eeyyen isadha jettee soba tokko dhoksuuf soba biraa dabalti. Paaleshiyaanis isaan waliin taa'uu akka dandeessu itti himti. Raakelis kana dhageesse amanuu dadhabdee gammada hiriyaa koo waamee waliin teenya jettee gaafattus Paaleshiyaan taa'umsi tokko qofa waan jiruuf isheen qofti akka teessu itti himti. Raakelis hiriyaan ishee qofaa ta'uun itti tolu dhiisee dhaabachaa ta'u jirtu Beel dhufe. Paaleshiyaa fi hiriyoota ishee nagaa gaafatee galgala paartii irratti akka argamu itti hima. Ol yeroo jedhus Raakelin argee ishee wajjin wal baraa. Paaleshiyaanis Raakel nu wajjin laaqana nyaachuuf waan ta'eef atis nutti makamuu dandeessa jettee affeerti. Innis natti tolaa garuu taa'umsa qofatu jira jedhee itti hima. Rakkoo hin qabu taa'umsa qullaa tokko fidadhu walitti sissiiqna jettiini. Paaleshiyaanis akka teessu Raakelin affeerti. Isheen garuu hiriyaa ishee qofaa dhiisuun isheetti toluu baatus Been waan jiruuf ni teessi. Sana booda Paaleshiyaan kaardii kennitii fi Raakelis kaardii dabalataa hiriyaa ishee bakka kennitu gaafatti. Paaleshiyaan garuu namni borsaa callisee fi rakkase ta'e qabatu waamuu akka hin barbaanne dabaltee itti himti. Raakelis hiriyaa ishee yeroo dheeraa akka taatee fi wal faana dhufuu waan barbaadaniif ni kadhatti. Paaleshiyaanis haa ta'u ammaaf kaardii fixeeraa maqaa ishee galmee irratti akka barreessan nan taasisa jettiini. Raakelis galateeffachuun uffata akkamii uffadhee akkan dhufu walii wallaaleera jetti. Paaleshiyaanis gara pilaazaa deemnee uffata haaraa binna jettee deebistee fi Raakelis uffata baay'ee waan hin qabuuf keessaa gaarii isa ta'e uffadheen dhufa yeroo jettu hundumtuu ni nahu. Paaleshiyaanis ajaa'ibsiifachaa uffata tokko si'a lama uffattaa jettee gaafatti. Hiriyoonni ishees ni kolfu. Raakelis akkuma isaatti dubbii jijjiiruun akka baacu haasa'aa waliin uffata haaraa akka bitan itti himti. Beenis Heezer biraa taa'umsa fudhachuun Raakel bira taa'aa maaltu akka isa darbe gaafata. Paaleshiyaanis galgala Raakel paartii irratti akka argamtu dubbatti. Innis namatti tola galgala wal agarra jedhaanii. Sana booda dubartootni uffata bitachuuf gara pilaazaa deemu. Raakelis uffata filachaa jirti. Isheen gurgurtus uffadhuu ilaali jechuun kutaa uffannaa itti agarsiisti. Raakelis kutaa uffannaa keessa otoo jirtu hiriyaan ishee viidiyoo kooliidhaan bilbiltee fi Heezeris qofaa ishee dhiistee deemu isheetti itti qabamtee turte. Raakelis dhiifama gaafachuun Paaleshiyaan paartii irratti akka affeerte itti himuun Been waliin akka wal baranii fi galgala akka wal argan gammachuudhaan itti himti. Heezeris tole jechuun eessa akka jirtu gaafatti. Raakelis Roozinaa pilaazaa keessaa uffata filachuuf Paaleshiyaa fa'aa waliin akka dhufte itti himti. Heezeris manni sun gatiin isaa qaaliidha beektee jirtaa jettiini. Raakelis waa'ee gatii isaa hin yaadne turte. Sana booda gatii uffaticha irra jiru wayita ilaaltu $185 jedha. Naatee otoo jirtus Paaleshiyaan yeroo waamtu boodansiif bilbila jettee bilbila cufuun baati. Paaleshiyaanis uffaticha jaalatte jechuun gaafatti. Raakelis gatiin isaa qaala'aa waan ta'eef natti hin tolle jettus Paaleshiyaan kuni gaariidha kana ilaali jettiini. Raakelis gatiin isaa meeqa jettee gaafatti. Isheenis gatii isaa ilaaluun rakasadha jettee itti laatti. Raakelis gatii isaa yeroo ilaaltu $240dha. Dahuudhaan qaaliidha jettuunis Paaleshiyaan uffata kana miti borsaa Luis Vuitton bittee jirta miti jettiini. Raakelis nahuun akka baacu itti himuun uffaticha irraa fuuti. Hiriyoonni Paaleshiyaas dhuguma intala kana waliin hiriyaa ta'uufii jedhanii gaafatu. Isheenis miira tuffiidhaan itti taphachuuf akka ta'e itti himti. Sa'aatiin paartichaa gahee Raakelii fi Heezer gara bakkichaa gahanii dubbiin kun kan hin liqimfamneef Heezeris dhuguma anaanis affeerteetti jechuun dabaltee gaafatti. Raakelis eeyyeensi affeerteetti waraqaan waan jalaa dhumee fi kan siif hin laanne jettuun amansiisuu yaalti. Heezeris uffata ishee irratti taagii ergitee kutuuf yeroo jettu dheekkamuun dhaabsisti. Sana booda akkamitti uffata tokko $1 hanga kanaan bitta jettee itti dheekkamti. Raakelis salphina ooluuf jettee akka gootee fi taagii sanas kan hin kunne boodarra uffaticha deebisuuf akka ta'e hubachiisti. Heezeris gurbaa jaalattuuf jettee addunyaa ishee kan hin taane keessa galaa akka jirtu bifa gorsaan itti himtus. Raakel garuu waan sirrii ta'e akka gochaa jirtuu fi Paaleshiyaa waliinis hiriyaa dhugaa akka ta'an dubbachuun hiriyummaa keenyatti waan hinaafte sirraa fakkaata jechuun hiriyaa ishee yeroo dheeraa gaddisiiste. Heezeris Raakeliin garaa ishee irraa waan jaalattuuf isheen dubbattee itti hin dallanne turte. Konkolaataa irraa bu'uun gara paartichaatti ol galuuf waardiyaa galmarra jirutti maqaa isaanii himuun innis yeroo ishee godhu
Raakeel qofa akka argee fi Heezer kan jedhu liistii keessa akka hin jirre isaanitti hima. Raakeelis lamaan isaanii akka affeerti hubachiisuuf yaaltus waardiyichi nama maqaan isaa liistii keessa hin jirre ol seensisuu akka hin dandeenyee fi ishee qofti akka ol seentu ibsaa fi Heezeris kun akka uumamu dursee sitti himeen ture yeroo jettuun Raakeelis dagattee ta'anan bilbilaa fi jettee yeroo bilbiltuu fi bilbilli Paaleeshiyaa cufaadha. Sana booda Raakeel ol seeneen akka isheen ol si galchitu ittan hima jechuun hiriyaa ishee qofaa balbala irratti dhiiste ol seenti. Keessaas Raakeel Paaleeshiyaa barbaadatoo jirtu Ben waliin wal arguun nagaa erga wal gaafatanii booda maaliif qofaa kee dhaabatte jettee gaafatti. Innis hiriyootni isaa hunduu lama lamaan wal qabatanii shubbisaa akka jiran itti argisiisuun nama waliin ta'uu barbaada akka jiru itti hima. Raakeel kana wayita dhageessu baay'ee gammaddi. Gidduuttis bilbilli ni bilbilamaa fi yeroo ilaaltus hiriyaa ishee Heezeridha. Benis bilbila kaasi malee yeroo jedhuun rakkoon qabu booda naasofsiise jettee bilbilicha cufti. Sana booda haasa'uu jalqabu. Paaleeshiyaa fi hiriyoonni ishees ilaalaa jiru turanii. Paaleeshiyaan Beenin ni jaallatti. Garuu jaalalarra ulfinni ishee waan caaluufiif Paaleeshiyaan Beenin akka jaalattu itti himte jedhamuun isheetti salphina fakkaatee waan mul'ateef hanga isarraa dhufutti eegaa turte. Been Raakeel akka isatti tolte, Raakeelis gurbaa nama gammachiisu akka ta'e odeessaatoo jiranii Heezer ergaa dhuftee ol nan seensistuu jedhu dabaltee ergitii fi dubbii kanas Beenitti himaatoo jirtu. Paaleeshiyaan fa'aa gara isaanii dhufu. Raakeelis waardiyichi hiriyaa ishee Heezeriin maqaan ishee liistii keessan jiru jedhee ol seensisuu akka dhorkee fi ala qofaa ishii dhaabachaa akka jirtu itti himti. Paaleeshiyaanis akka nama irraanfate dagadheeraa akka inni ol galchu itti hima jettiini. Kana gidduutti abbaan kolleekshinii Raanweey Maayikel ni dhufa. Raakeelis yeroo kana borsaa ishee gara duubaatti dhokfatti. Maayikel kun Raakeel borsaa isa biraan bite jettee Paaleeshiyaatti kan himtedha. Paaleeshiyaanis Raakeeliin nagaa gaafadhu malee maamila kee borsaa qaala asirraa bittu miti jettiini. Innis sirriitti ilaalee akka isheen barreetti hima. Paaleeshiyaanis Maayikel maamila koo akka ta'ee fi sirriitti akka wal beektan natti himtee turte jechuun Raakeelitti ija baasti. Maayikelis namni biraan Maayikel jedhamu suuqii koo keessa hojjetu jira jedhee itti himaatoo jiru. Bilbilli Raakeel ni iyyaa. Akka hin kaasneef borsaa ishee Maayikel yoo arge irratti baruu danda'a. Paaleeshiyaan kaasi malee jettuunis Raakeel lakki bilbila hin barbaannedha jetti. Garuu bilbilli sun otoo walirraan citiin iyyee isaan jeequ eegalee. Paaleeshiyaanis balaa wayii ta'uu danda'a kaasi malee jettiini. Otooma sodaattuu borsaa ishii gara fuulduraatti baasti. Borsaa ishii kan arge Maayikelis socho'aa borsaa akkanaa arge akka hin beeknee fi suuqii isaa akka hin jirretti hima. Sana booda mee seeraan nan ilaala jedhee gara Raakeelitti siquun borsicha ilaaluun eessaa bitte jedhee gaafata. Isheenis irraa maqsuun namni wayii kennaa godhe akka kenneef itti himti. Innis dhiifama yeroon kana sitti himu borsaan kee feekiidha jedhaanii. Yeroo kana hundumtuu ni nahu. Isheen kun ta'uu hin danda'u jettus Maayikel borsaaleen akkanaa daandii irratti $100 akka gurguramanii fi borsaalee calliseedha jedhaanii. Sana booda Paaleeshiyaa fi hiriyootni ishee itti kolfuun hiyyeessa homaa hin qabne akka taate barree turre jechuun itti baacuu eegalanii. Paaleeshiyaan kanaan hin ga'u jettee sagalee ishee ol fudhachuun namootni akka walitti qabaman erga gootee dhaggeeffadhaa borsaan Raakeel qabattee jirtu feekiidha jettee Raakeelitti miirri gadhaantummaa akka itti dhagahamu taasisti. Maayikelis akkana jechuu barbaade akka hin taane dubbatus Paaleeshiyaan dubbii isaa irratti kuttee arrabsoo jibbisiisoo ta'aniin arrabsuun salphistee boquun ishee akka ol hin jenne taasisti. Beenis gidduu galuun maaliif akka saasofta jedhee itti wacaa. Paaleeshiyaanis gara fuulduraatti barumsa haa ta'uufi fedha jettee otoo wal falmanii Raakeel aartee otoo bahaa jirtu Paaleeshiyaan dhaabachiistee taagii uffata ishee irra jiru argitee jalaa kutuuf yeroo jettu Raakeel ni dhaabsifti. Sana booda taagii kana kan hin kutne uffaticha la deebisuufi yeroo jettu Raakeelis lakki akkas miti jetti. Erga akkas miti ta'ee nan kuta yeroo jettu Raakeel si'a lammataa ni dhaabsifti. Paaleeshiyaa fi hiriyootni ishees itti kolfuun ishee salphisu. Raakeelis bu'aa bahaatoo jirtu. Paaleeshiyaan waan biraa sittan hima jettee dhaabsifte. Heezer akka waliin seenne kan goote dagattee otoo hin taane hiyyeessa waan taateef akka ta'e itti himti. Raakeelis balbala banattee baati. Hiriyaan ishee Heezeris aartee sokkaatoo jirtu. Raakeel waamaa duukaa buute. Heezeris dhaabachuun si waliin dubbachuu hin barbaadu na dhiisi jettiini. Raakeelis bu'aa waan ta'e tokko tokkoon hundasaa itti himatti. Heezeris sitti himeen ture kuni addunyaa keenya miti. Paaleeshiyaan
hiriyaa kee miti jedhee sitti himeen ture. Raakelis eeyyen dhuguma natti himtee turte, hiriyaan koo isheen dhugaa sidha jettee dhiifama gaafatti. Heezeris akka seequ godhachaa dhiifama siif godheera jettee wal haammatu. Sana booda Raakeel hiriyaa gaarii akka qabaachuu kootti ani abbaa carraadha jettee kokkolfaa otoo jiranii Been fiigaa dhufe. Raakeelis naatee maaliif paarticha dhiistee dhufte jettiin. Beenis jecha hin taane erga sitti dubbattee akkamiin achi keessan turaa, ani si waliin turuu naaf wayya malee jedhaani. Isheenis itti tolaa, sababa borsaa gosa feekii fi uffata koo taagiin irraan buqqaane gara suuqiitti deebi'uuf jettee nan jibbine jettee gaafatti. Innis meeshaalee irra qaalii kan taate siini kanan barbaadu jedhee kootii uffateera ofirraa baasuun taagii isaa akka hin buqqisne itti agarsiisa. Isheenis dhiphinni ishii irraa hir'atee ni kolfu. Innis kootii isaa itti uffisee maaliif bakka biraan deemnu jedhee ishee gaafata. Isheenis ni gammaddee ittis tolee. Garuu kana booda hiriyaa koo qofaa akka isheen dhiisne waadaa seeneera, yoo ta'uu baatellee bor wal agarra jettiini. Beenis erga akkas ta'e haa ta'u bor wal agarra nagaan bulaa jedhee sokka. Guyyaa itti aanu kolleejjii keessatti hiriyootni isaa galgala maaliif paartii addaan kutee akka bahe isa gaafachaa jiru. Innis intala gaarii tokko akka argate isaanitti himaatoo jiru. Paaleeshiyaa fi hiriyootni ishee ni dhufu. Nagaa erga gaafatanii booda taa'uun ni danda'amaa hoo jettee gaafatti. Beenis nyaara guuree taa'umsa isin gahu hin qabnu bakka biroo taa'aa jedhaanii. Kana gidduuttis Raakeelii fi Heezer ni dhufu. Nagaa erga gaafatanii booda taa'aa jedhaanii. Paaleeshiyaanis aariidhaan ana caalaa ishee caalchisteetu kanaan dhorkitee ishee kan teessistu jettiini. Innis gabaabsee eeyyen jedhee deebisaafi. Paaleeshiyaanis lammaffaa paartii kiyya irratti si waamu yeroo jettuun innis eenyuun keenyayyuu kana booda bakka ati jirtu dhufuu hin barbaannu jedhee deebisaafi. Isheenis aariidhaan gumgumaa sokkitee ishee dandeessisuu dadhabnaan deebitee borsaa feekii kan qabattu intala hiyyeessa kana caalchifachuun keessi gaabbisiisa jettiini. Innis laphee fakkeessaa kan qabdurra borsaa feekii kan qabdu waliin ta'uun filadha jedhee deebisaafi. Raakeelis itti fufuun sin barbaadu siin jedhe miti maaliif hin deemtu jettiini. Isheenis aariin banamaa dhiistee deemti. Kana booda nuyi waliif hiriyoota dhugaadha jechaa waliin nyaachuu eegalanii. Viidiyoo keenya har'aa asumarratti raawwannaa. Laphee fakkeessaan guuterra meeshaalee fakkeessuu wayyaa. Nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yoo isinitti tolee jaalattan laayik godhaa. Yaadni keessan nu barbaachisaa. Koomentii nuuf barreessuus hin dagatinaa. Viidiyoo biroodhaan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.